Ashama akka fuuna jira jirtu hordoftoota wadaana beektu bakka mana keessan gootee yaadannoo rabbi haa ga'u. Har'a immoo kaa qabamaan mul'adha isin dhufee jira. YouTube keessa subscribe like share gochuun dagatina. Aras akkuma duraan caallee isinitti argisiisaa ture. Har'a immoo kaa baandaa ijoollee kan mataatti hidhatan jechuudha. Ijoollee xixiqqoo akkamitti akka hojjetan isinitti argisiisa kana jechuudha. Isa kana akkamitti hojjennaa ijoollee keenyaaf manatti jechuudha. Akkamitti akka hojjennee uffata isinitti argisiisa jechuudha. Isa kana manatti hojjete kana kan bittinii saatamte jechuudha. Irraa kan hojjedhee jira. Abaaboo argitan kanarraa bittiniin bitee maal akkamitti akka hojjennu isinitti argisiisa. Isa kana uffifatan jechuudha. Kun amma akka shamaati. Akka shamatis ta'e yaani wayii qabsiifatan jechuudha. Isa kana garuu shaamarree fayyadamuu dandeessu jechuudha. Deebisnee laastikii kana qopheeffannaa sana akkuma argitan kan deebisnee maqasii qopheeffannaa isarraan immoo kana jechuudha. Kirrii fi limma qopheeffannaa jechuudha. Deebisnee akka jechuun guddaarree hojjechuu waan dandeenyuuf bifa kanaan qopheessine amma kan kun amma ijoolleedhaaf fayyada jechuudha. Ijoollee uffata jechuudha. Kun laastikiidha. Dhimurraa jechuudha ammasitti. Eegasiin booda kirrii kana hin hodhina jechuudha. Akka hin hiikkanneef. Haala kana maqaa xumuree jechuudha. Eegasii kirrii kanarraa murra isa kanarra xiqqeessina jechuudha. Akkuma argitan kana kan citu yoo kirriidhaan hodhame jechuudha. Bareeda shaamadhaan qabsiisuudha. Kirriin hodhine bareeda. Egaa akkatti qopheeffanneen booda isa kanaan bannaa haala kana irratti qabsiifannaa jechuudha. Adda adda fageessina maaliif akka walitti biyyoonaan qabanne bootaa habaaboo keenya qofa irratti finna. Haala kana walitti sun jechuudha. Akka kanatti jechuudha. Akka kanaan jidduu keessa laastikiin kanatti akkasii akka ta'uuf. Hunda isaa waliin geenye inni kun akka shamaati. Hin gogaa jechuudha yeroo saniif garuu jiidhaa ta'e dafee siniin qabu takkaa jettanii eegdanii jechuudha. Akka inni irratti qabatuuf. Amma kana suuraa isaa waliin ga'ee jira. Eegasii kina abaaboontu kuni amma jala isaatii jechuudha. Kun abaaboon gubbaa isaatii asii jala isaa kanarratti baay'ee osoo taate xiqqoo kan jiru jechuudha. Eegasii fideen asirratti qabsiisa akkatti. Ammallee akka kana baay'isee osoo hin taane xiqqeessee. Haala kana akkatti
akkuma argitan kan kakkan qabee jira garuu xiqqoo teessisuu qabdanii jechuudha laastii wannoon isaa shaaman kun jiidhaa waan qabuuf yeroo sanis xiqqoo irra turuu qaba. Akka raawwattan abdiin qaba. Haala kanaan qaama xumurree jechuudha. Qaama xumurree jira garuu jiidha qaba. Xiqqoo teessisanii gogsuu qabdanii jechuudha. Akka kanaatti kun immoo gogee jira. Akkuma argitan kana waan ta'u irraan bu'u jechuudha sirraan bu'u. Ijoolleen haala kanaan uffattee jechuudha. Baay'ee bareeda akka raawwattan abdii qaba. Nagaan naa walaa yuutuubii kiyyamoo laayik sheer gochuun hin dagatinaa. Sheerii godhaa hiriyoottan kachan biraa ga'u. Nagaan naa walaa warri saskiraayibii laayikii naa gootan galatoomaa isiniin jedha baay'ee isin galateeffadha baay'ee isin jaalladha. Nagaan naa ta'a viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinutti.